wancii qe'ee tuurizimii addunyaa keessaa tokko ta'ee filatameera. Kunis lakkoofsa daawwattootaa dabaluudhaaf akka gargaaru Komishinni Tuurizimii Oromiyaa beeksisee jira. Naakur Malkaa jalqaba torban kana gabaasanuu erge keessaati kunoo. Komishinarri itti aanaa Komishinii Tuurizimii Oromiyaa obbo Naggaa Odaajoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata tuurizimii addunyaatiin qe'eewwan hawwata tuuristii 44 filataman keessaa tokko Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti kan argamu haroo wancii ta'uu dubbatanii jiru. Sirna Speen magaalaa Maadrid keessatti torban darbee adeemsifame irrattis Komishinarri Komishinii Tuurizimii Oromiyaa aadde Lalisee Dhugaa fi Ministeerri Deetaan Ministeera Tuurizimii aadde Salaamaawit Daawit argamuudhaan badhaasicha fudhataniiru jedhanii jiru. Kanuma wal qabatees miiratti dhaga'ame yommuu ibsan akkas jedhu obbo Naggaan. Wanciin qe'ee tuurizimii filatamaa ta'ee filatamuu isaatiin baay'ee gammachuu guddaatu itti dhaga'ame. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Kunis faayidaa inni fiduu wajjin wal qabatee uummata keenyaaf biyya keenyaaf faayidaa inni fiduu wajjin wal qabatee hiikaa guddaa qaba waan ta'eef gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Haroon wancii badhaasa kana akka argatuuf carraawwan sabaa himaalee argatan kamittuu fayyadamuudhaan hojii beeksisuu hojjetaa turuu isaaniis akkasitti ibsanii jiru. Keessumattuu beeksisuu keessatti qooda guddaa qabna ture. Tuurizimii akka naannichaatti jirus beeksisuu keessatti qoodi nuti taphanne salphaan turre. Appilikeeshiniin dura ture. Appilikeeshinii sana immoo kan raawwate Biiroo Aadaa Tuurizimii Itoophiyaa kanaan dura jedhamee kan ture amma Ministeera Tuurizimiitti kan geeddarame isaanii kan waliin ta'anii appilaayi godhani. Beekamtiin karaa sanaan godhama jira waan ta'eef jechaadha. Garuu nu promooshinii keessatti hojii guddaa hojjenne keessumattuu viidiyoo sadarkaa isaa eeggate waraabuudhaan gara UNWTO'tti kan ergine nuyi jechaadha. Karaa kanaan akkasumas immoo dammaqqiisa uumuu keessattis qoodi qabnu guddaa ture. Sooshaal miidiyaa jiru hundumaa hin fayyadamna. Ministeerri miidiyaallee nu nafne uummanni karaa adda addaatiin odeeffannoo waa'ee tuurizimii akka argatu akka deemee bakkeewwan hawwata tuurizimii daawwatu odeeffannoo immoo dabalataa odeeffannoo barbaachisu kennuudhaanis ta'ee uummata kakaasuudhaan hojii guddaa hojjenneerra. Komishinarri itti aanaa Naggaan akka jedhanitti ulaagaalee haroo wancii akka filatamu taasisan keessaa tokko leecalloo aadaaf uumamaa akkasumas immoo eegumsa naannoo ta'uu dubbatanii jiru. Haalli gaarii kun carraawwan inni fidee dhufu jedhan keessaa tokko daawwattoota hawwata tuurizimii haroo wancii lakkoofsaan dabaluu akka ta'e dubbatanii jiru. Mootummaanis piroojeektii kana hojjechuu fi bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti babal'isuuf waan hojjetaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru. Warri infraastiraakchariin hojjetamaa jira. Daandiin bu'uuraalee misoomaa hojjetamaa jiru. Akkasumas immoo karaa ministeera bishaaniitiin, ministeera fayyaatiin, ministeera barnootaatiin dhaabbileen sadan kunneenuu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkasumas buufata fayyaa bishaan dhugaatii pirooyektiiwwan akkasii dabalata bakka sanatti ijaaraa jiru jechaadha. Kuni pirooyektii kanaan dura kan yaadamu hin turre maaliif baasii gurguddaa gaafa ture. Kanaaf ijaarreen kunis dhufaa jiru. Bakkeewwan kana hawaasa tuurizimii gochuudhaaf hojjetamaa jiru waan ta'eef bu'uuraalee misoomaa sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramaa jiru. Inni kunis hojii guddaadha jechaadha. Kanammoo kan raawwachaa jiru waajjiruma pirooyektii mataa isaa danda'e isaan guyyaa guyyaan hojii kana hordofu. Hojiin itti aanu maali? Hojiin itti aanu hojii baay'eedha. Tuurizimiin akka naannoo Oromiyaatti bal'inaan hojjetameera jennee namannu nus kan dhufnee fi tuurizimii kana cimsinee hojjechuudhaaf jecha gara kanatti kan dhufne. Egaa dhufnee gaa ji'a 15 garuu kaayyoon nuti qabnu kaka'umsi nuti qabnu miirii nuti qabnu guddaadha. Uummannis baay'ee nu jajjabeessaa jira nu gargaaraa jira. Hojii guddaa nu gaafata yeroo siin jedhu tuurizimiin akka naannoo keenyatti hin guddanne akkamittiin guddanne yoonaan jettee bu'uuraalee misoomaa barbaachisan sirriitti hin guutamiin jiru. Jarreen kana guuttachuun hin barbaachisa. Kanammoo dhaabbilee biroo wajjin wal ta'iinsaan kan hojjetamudha. Fakkeenyaaf daandiin hin jira. Bishaan hin jira, ibsaan hin jira, hoteelota adda addaa, riizoortiiwwan adda addaa ijaaruun hin jiraata. Kana nuyi miti kan raawwatu. Abbootiin qabeenyaa ijaarsaa hoteelotaa, piroojektota adda addaa keessatti hirmaachuu danda'u. Isaaniif immoo kun akka mijaa'uu fi nuti investimentii harkisuu keessatti biiroo investimentii fi daldalaa wajjin hojjenna. Bu'uuraalee misoomaa barbaachisan sana guuttachuun isaanirraa ni eegamachaadha. Kanammoo qindoominaan ni hojjenna. Beeksisuu keessattis immoo humna keenya guutuudhaan keessa gallee kan hojjechaa jirudha. Isa kanas immoo jabeessina. Keessumattuu immoo carraa hojii uumuu wajjin wal qabatee tuurizimiin carraa hojii bal'aa kan of keessatti qabu waan ta'eef dargaggooti keenya hawaasii keenya bakkeewwan hawwata tuurizimii argamanitti jiraatu marti seektara kanarraa akka gaariitti fayyadamuu akka danda'u hojii hubannoo uumuus dabalatee dhaabbilee mootummaa fi mootummaa garaagaraa wajjin immoo piroojektota adda addaa gara kanatti harkisuudhaan hin hojjenna jechaadha. Fakkeenyaaf dhiyoon kana maallaqa qarshii miliyoona 10.6 ta'u deeggarsa tokko arganneerraa dhaabbata Maaster Card Foundationii kan deeggaramurra. Inni kun carraa hojii 3,000 oliin uuma bakka 8tti kan raawwiinsaa eegale. Waggaa tokkoon booddee bu'aa arguu jalqabna jennee eegna. Kana caalaa
carraa hojii 500 waggoottan 5 dhufan keessatti inuumna jenneeti kan hojjechaa jirru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Atleetonni Oromiyaa kanneen qabxii olaanaa galmeessan keessaati. Dhiyeenyas atleetonni haaraan achi as ba'aa jiran. Kana irratti xiinxalaa ispoortii itti gaafatamaa kilabii Adaamaatiif itti gaafatamaa Federeeshinii Atleetiksii Oromiyaa obbo Naggaatuu Jubaa haasofsiisuudhaan Galmoo Daawit kan nuuf gabaasee turellee kunoo. Warreen Cilaaloo Arsii, Shawaan Lixaa fi Gujiin godinaalee Oromiyaa atleetota maqaa jabeeyyii horatan keessaa warra hangafa. Yaa ta'u malee jedhu ogeessonnii fi aangawoonni Federeeshinii Atleetiksii naannoo Oromiyaa bu'aan silaa naannoon Oromiyaa gama kanaan galmeessu malee sirriitti hin argamne jedhu. Balaayi Tasammaa gaazexeessaa fi gulaalaa qabiyyeewwan qophii ispoortiiti. Naannoo Oromiyaatti kan atleetiksiin gadi bu'ee fi kilabiilee atleetiksii naannoo Oromiyaa keessatti hundaa'anii fi xiyyeeffannoon kennamuu dhabuudha jedha. Kilaboonni atleetiksii Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti atleetota hedduu horachuudhaaf jedhamee bu'uureffame sanii jedheetan ilaala. Ta'us kilaboonni kun kan isaan ittiin bulan hoggansa bulchiinsaatiin. Isaan immoo xiyyeeffannaan isaanii dhimma siyaasaatiif malee dhimma ispoortii yeroo tokko akka ilaalchaattis fudhatamee bakki xiyyeeffannaan guddaan itti kennamne illee bakki itti mudatee jira. Kanarraa kan ka'e kilaboonni atleetiksii amma sana hundaa'an sun qixa saniin har'a hin jiran. Garuu kaleessa maaliif hundaa'anii maaliif diigamanii hojjettee ilaalchi hoggansi toora sana jiru fudhatu mataa isaatiin guddina atleetiksii kana quucarsuu keessatti gahee guddaa qabaachuu isaati kan mataatu jira. Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaa waajjira atleetiksii kan naannoo Oromiyaati. Isaanis qabxiin atleetiksii naannoo Oromiyaa gadi bu'uu fi sababa dabalataa himu. Tokkoffaa sadarkaa aanaa irratti guddattoonni bal'inaa irratti hojjennee ba'aa jiraachuu dhabuudhaan sagantaa dorgommii shaampiyoonaa guddattoota irratti godinaaleen guutuu warri qaban yoo humna guutuun hirmaachuu dhabuun atleetonni godaa kan gahee mataa isaatti qabatee jira. Guutummaa guutuutti atleetota dhibame tun taanee keessattuu shaampiyoonaan biyyoota alaa adda addaa irratti karaa manaajerotaa atleetonni hirmaatan baay'een isaanii guyyaa guyyaatti wal dorgommii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamu magaalota adda addaa biyyoota adda addaa gaggeeffamu irratti injifannoo guddaadhaan kan ba'aa jiran. Kanaaf atleetonni hedduun isaanii fiigicha dheeraa irratti kan jiran keessumaayyuu xiyyeeffannaan isaanii naannoo sana irratti manaajeroota waliin kan jiran jechaadha. Kanaaf sana irratti xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf dhimma maallaqa argachuu wajjin xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf sochiin achi keessatti jiru baay'ee kan nama gammachiisu. Gara shaampiyoonaatti dhufnee ilaallu garuu kilabootuma keessa kan jiran kun mataan isaaniillee kan dorgommii biyya keessatti hirmaachuu keessatti yeroo baay'ee sanaan waan qabamanii fi hirmaachaa jiranii kanaaf ijoollee baay'een jiran. Waggootaan dura ture naannoon Oromiyaa beekamtii naannochi gama atleetiksiin qabu ittuu guddisuudhaa fi kilabiiwwan atleetiksii gara 20 ta'an walitti fidee kan hundeesse. Garuu amma kaan kilaboota kanaa cufamanii jiran. Obbo Naggaan haala kilaboota kanaa akkasitti ibsu. Kilabii Koomishinii Poolisii Oromiyaa manneen sirreessaa Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa duraayyuu dursee kan hundaa'e yoo ta'an malee isaati yeroo sana wal duukaa kana keessatti hammatamaniif kilabii 20 isaanis akka ciman ta'ee kilabni 20 kan hundaa'e jechuudha. Kilabii 20 kana keessaa akkuma silasi kaasee kilaboonni muraasni baay'een isaa diigamanii deebi'anii kan akka bulchiinsa magaalaa Jimmaa kan akka bulchiinsa magaalaa Walisoo baay'eetu hin turin diigamanii daddafanii addaan citanii. Ammas immoo kilabiin akkuma silasi kaasee kan bulchiinsa magaalaa Shaashmannee kan bulchiinsa magaalaa Amboo kunis kallattiin kanatti deemaa jira waan ta'eedhaaf damee qaqqabu baannaan amma isaanii sarcaa'uun isaanii nafachaa. Inni kaanis taanaan immoo kilaboonni kaan kan cimanii deeman hin jiru. Kilaboota cimanii deeman keessaa takka kilabii atleetiksii magaalaa Adaamaati. Obbo Kaffayaaloo Kaasaayee hojii gaggeessaan kilabii kanaa haala jiru akkasitti himu. Yeroo ammaa nuti gurmaa'insa irraa kaanee atleetota ciccimoo qabachuu irraa kaanee ogeessota ciccimoo ta'anii fi sadarkaa barumsa isaanii olaanaa kan ta'edha kan gaggeeffamu. Dorgommiiwwan sadarkaa Oromiyaa waggaa waggaadhaan gaggeeffaman hunda irratti olaantummaadhaan xumuraa kan jirudha. Dabalataanis atleetota naannoodhaaf filachiisuudhaan adda dureedha kilabiin keenya. Biyyoolessaadhaaf illee filachiisuun adda dureedha. Obbo Kaffeeloon kilabichi ammaan kana atleetota 80 ol akka qabu himanii isaan keessaa 30 ol dorgommii naannoo irratti dhiyaate irratti hirmaatanii qabxii gaarii fidaniiru jedhan. Obbo Kaffeeloon waa'ee gad bu'iinsa qabxii kan naannoo Oromiyaa yoo dubbatanii ammas wal dorgommii irratti sirriitti hirmaachuu dhabuudha jedhu.
Sagantaan dorgommii hundi hin qophaa'a achirratti hunduun hin hirmaanna jechuudha. Oromiyaan illee hin gaggeessa. Fakkeenyaaf shaampiyoona guddattoota, shaampiyoona dargaggoota, shaampiyoona dubartoota, shaampiyoona kilaboota jedhee hin qopheessa. Akka hirrinaa kan mul'achaa jiru achirratti hirmaannatu rakkoo qaba. Maaliif amma kilabii 20 jennee hundeeffameera. Yeroo ammaa gareenyaa laallu amma Jimmaan diigameera. Amboon amma hin jiru. Almost diigamaa jiranii jechuu dandeenya. Kun immoo asirratti ilaalchi guddaan kennamuu qaba. Kanaafis Federeeshiniin Atileetiksii naannoo Oromiyaa fala kan jedhetti itti jiraa jiru. Obbo Naggaa Tuujubaa itti gaafatamaan Federeeshinii Atileetiksii kan naannoo Oromiyaa. Pirojektoota gara buufata 55 oltu jira. Maqaa atileetiksiin Oromiyaa keessatti. Kana bara iddootti deebisanii hojjechuun dirqamas ta'a karoora keenyas barbaachisaas ta'a jechaadha. Agamitti itti deemture waan kana waa'ee pirojektii kana? Kan jalqabne jira ammas yeroo darbe ogeessota leenjistoota pirojektii kan iddoo tokko Adaamaa irratti Asallaa irratti leenjii fooyya'insa ogummaa laannee hanqina jiru ilaaluuf yaalii gooneerra. Itti fufiinsaan immoo pirojektii haaraa fiinsilasii kaasee yoo danda'ame sochii manneen barnootaa kana keessa seennee seektara barnootaa waliin agiriimantii qabaannee shaampiyoonaa atileetiksii manneen barnootaa kan gaggeessu yoo ta'e ijoolleen hedduu akka isaan argamuu danda'an wantoonni agarsiisan tokko jiru kan itti deemuu barbaachisa. Gara biraan aanaaleen potenshaal eeriyaa jedhamanii gara aanaa 90 yookaan aanaan tokko kan hundatti filatamanii ba'an qorannoo addaatanii jiru sanarratti bu'uurri manneen barnootaa sanarratti hojjettee gara naati waltajjii wal dorgommii qopheessitee naannoo irratti madaaluu qofaadha. Kanaaf iddoon hojii guddaan godhe sana waan ta'eedhaaf sanarratti hojjechuudhaaf akka federeeshiniittis akka biiroo dargaggoo ispoortiittis kan itti deemamu ta'a. Obbo Naggaan akkasumas gaazexeessaa fi gulaalaan qophiilee ispoortii Balaayi Tasammaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gama kilaboota cimsuu fi atileetiksiif xiyyeeffannoo kennuu irratti hojjechuu akka qabanis himanii jiran. Wantoota keenya gara gabaasaalee keenyatti aanutti ceena. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin irra jalqabame baatii 6 ta'uunsaa kan himame. Orofresh magaalaa Finfinnee keessatti kan jalqabe yoo ta'u qaala'ina gabaa tasgabbeessuusaa fayyadamtoonni dubbataa jiran. Tsahaay Daamxoo fayyadamtootaaf hojii gaggeessaa Orofresh Dr. Adarayaa Saffaa dubbisuun gabaasteetti caqasa. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti oomishaaleen qonnaa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan hawaasni akka argatu gochuudhaaf torbaanitti guyyaan 2 sanbataa fi dilbata kan eegalame gabaan Orofreeshii torbaan 6 lakkoofsee jira. Qindeessummaa eejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaatiin karaa Orofreeshiitiin hawaasaaf dhiyaachaa kan jiru oomishaaleen qonnaa qaala'insa gatii namtolchee kan hambiseedha jechuun namoonni haasofsiise ibsaniiru. Adde Buzunish Tasfaayee gabaa Orofreeshii keessatti argeen dubbiseeni. እዚህ አካባቢ የማየው ነገር በጣም መልካም ነገር wanti asitti argaa jiru baay'ee gaariidha. Keessumaa namoota fayyadamtoota yookaan immoo oomishaalee bitachuu barbaadaniif haala mijataa fi bakka dhiyoodha. Akkasumas gabaa bakka biraarra fooyya'aadha. Gabaa Orofreeshiitti oomishaaleen baay'inaan dhiyaachaa jiran kuduraaf muduraa yoo ta'an oomishaaleen qonnaa kanneen biroos dhiyaachaa jiru. Obbo Haayidar Abdoo jiraataa magaalaa Finfinneeti. Erga gabaan kun naannoo isaaniitti jalqabameen as dadhabbii fi bu'aa bayii oomishaalee garaagaraa bitachuudhaaf imalan nuuf hir'iseera jedhan. Jiraachuudhaaf nuyi bareedduudha taaksiin qabu maaliin qabu kuma qabnuuf illee bitannee galaa jechuudha. Gatii isaa maaluu ta'u galafaatiin qabu taaksiin qabu as jiraachuun isaa nu ga'u jechuudha. Adde Tizzitaa Wandimmoo keessumaa hojjettoota mootummaatiif guyyaa mijataa fi dhiyeenyatti argamuun gabaa akkasumas oomishaaleen gatii madaalawaadhaan argamuun gabaa tasgabbeessiira jechuun ibsani. ገበያውን ዛሬ ነው ያየሁትኝ ያው ጥሩ ነው. Gabaa kana har'an arge gaariidha. Homaa gaaffiin qabu gaarummaan isaa namoonni dhiyeenyatti argatu oomishaalee gahaas argatu yoo itti fufiinsa qabaate baay'ee gaariidha. Qaala'insa jireenyaa kan hambisudha. Bu'aa bayii hedduus ni hambisa. Naannawaa kana jiraadha. Anaaf carraa gaariidha dhiyaata. Obbo Ittafaa Sanbataa hojii gaggeessaa yuuniyeenii hojii gamtaa Booree Baakkooti oomisha barbarree daakamii qabataniiti kan gabaa kanatti dhiyaatan. Waajjira yuuniyeenii keenyatti baabura mataasaa dhaabnee achumatti saamsinee achumatti dubartoota kunis irraan hojii uumame isaan sun sadarkaa isaa eegee qulqullina eegee wantoota itti makaman itti makaman kana hunda isaallee karaa seera isaa eeggateen qulqullina isaa eeggatee mimmixa